Eegannoo guddaa tokko argadhe galmee addunyaa irratti yoon caafame mallaaf godhaa kun egaa gooftaa koo galmee kan keerraa moo yoon dhibame lafarratti maqaa koo beeksisu isa kanaa mitawwiin garaa koo akkamii koo lafa nyaachiseeni na agarsiise lafa dhaala koo lafarratti maqaa koo beeksisu isa kanaa mitawwiin garaa koo akkamii koo lafa nyaachiseeni na agarsiise lafa dhaala koo Tumuun taa'ee hir'uu koo lakkaa'u naannaan onnee koobsanaan laatu kan taasisiin daraa gooftaa koo tajaajila bu'aa fooniif kaatu bishaan iddoo aarsaa jalaa burquu naaf haaressu maaloo laphee koo wal'aansoo lafa onaa dadhabee hojii dhaabuu fi gartuunni kakoo erga waan hundaasiif jecha dhiisee aboomu cummaadhaan siif dibame hin dandeessaa na godhi gooftaa koo hojjetaa mudaan irraa dibame. Baay'ee komiin irraa qaba iddoo na eegu sanaa na dabee cubbuun keessa koo nyaatee fiteetu bakkee. Akkam turtanii nagaa jirtu hordoftoota furtuu dhugaa kataadhaan hundumtinuyyuu baga nagaa dhuftanii karaa addaatiin Waaqayyo isin haa eebbisu guyyaadhaa nu waliin argamuu keessaniif baay'ee isin galateeffanneetiin jenna Waaqayyos maqaan isaa ka ulfaate haa ta'u jedhaatiniin. Sagantaa guyyaadhaa kan odoo hin jalqabne gabaabduu si hojii waa kadhanneetiin jenna haa kadhannu. Mootii jiraataa abbaa nagayaa abbaa fayyina nuuf laaftee nagaa nuuf kennitee guyyaadhaa kana afoo kan keetitti walitti qabamnee jirra. Kana hundumaafuyyuu maqaan kan kee ka ulfaate haa ta'u. Waan adhatti haasofnu hundumaa ati nutti dubbadhu ati nu masakki jireenya keenyaaf waan nuuf ta'u abbaa kiyyatti nu nyaachisi. Kana hundumaa maqaa Yesuus Kiristoositiin Ameen. Guyyaadhaa mata dureen keenya ka wajjin laalleetiin jennu waa'ee gaa'elaati. Mata dureen isaas gaa'elli keessan rakkoo keessa jiraayi. Gaa'elli keessan rakkoo keessa jiraa. Oduu achi hin seenneen duratti gaa'elli maal akka ta'eetiin jedhe gabaabduu si wajjin laalleetiin jenna. Gaa'ela jechuun maal inni? Gaa'ela jechuun kennaa Waaqayyoon biraa dhufe. Kitaaba keessan kitaaba uumamaa boqonnaa 2 lakkoofsa 18 irraa hennaa laalleetiin jennu waa'ee gaa'elaa kana dubbateetiin jedha. Kitaaba uumamaa boqonnaa 2 lakkoofsa 18 irratti akkana jedha. Waaqayyo sin jedhe hin dubbateedha. Namni yookiin ammoo ilmi namaa kophaa isaa jiraachuun gaarii miti. Kanaafuyyuu ka isa gargaartu ka isaaf taatu isaafan kennaa isaafan uumaa jedha. Namni tokko kophaa isaa jiraachuun ilmi dhiiraa tokko kophaa isaa jiraachuun gaarii waan hin taaneef Waaqayyo maal jedhe nama isaaf uuma kennaa isaaf kennaa jedha. Kennaan kunis Waaqayyo Addaamiif Hewaaniin kennee jedha. Addaami hennaa kophaa isaa ture san Waaqayyo laaleetiniin ilmoo namaa kophaa isaa jiraachuun gaarii miti jedha. 21 irratti hennaa laalleetiin jennu Waaqayyo Addaamitti hirriba buusee jedha. Hirriba dheeraatti buuseetiniin cinaacha isaa keessaa haadha manaa isaaf uume jedha. Haga haadha manaa cinaacha isaa keessaa baaseetiin jedheen boodatti cinaacha isaa san deebi'eet urgee isaatti deebiseetiniin Hewaaniin yookiin ammoo Hawwaa bira kaa'e. Isii kanallee
hin moggaase Hawwaa jedheetiin maqaa kenneefii jedha yookiin ammoo Heewaan jedhee maqaa kenneef Addaamitti illee fidee ennaa inni itti kenneetiin jedhu Addaamillee tuni lafee kiyyaati tuni foon kiyya foon kiyyaati maaliif isiin cinaacha kiyyarraa waan baateef jedha kanaafuu iyyuu ilmi abbaa isaa dhiisee akkasumas ammoo dubartiinis haadhaaf abbaa ofii dhiiftee ilma dhiiraa waliin walitti makaman isaanis foon tokko ta'anii jedha kanaaf kun kennaa ganama Waaqayyo Addaamiif Heewaaniif kenne Gaa'elli ganama Waaqayyo kanuuf kenne jechuudha Gaa'elli ganama Waaqayyo nuuf kenne kuni bara kana keessatti barum Addaamirraa jalqabeetiniin rakkoo keessa dhiphina keessa akka seenuu jalqabeetin jedhe argineetin jenna Gaa'ela keessan maatii keessan ka dhiphina keessa seensiseetin jedhu maal inni bara kana keessatti bara Addaamiif Heewaanii Heewaan sobamuurraan kaka'e Gaa'ela isaanii rakkoo keessa akka galchite argineetin jenna bara kana keessatti ammoo isin Gaa'ela keessan rakkoo keessa wantoonni galchan maal inni 21st century kana keessatti yookiin ammoo jaarraa 21ffaa kana keessatti wanti Gaa'ela keessan irratti dhiibbaa fideetin jedhu maal inni walumaa galatti cubbuun Gaa'ela keenya irratti dhiibbaa fideetin jedha cubbuun kun wanta baay'ee uf keessaa qaba bara jaarraa 21ffaa kana keessatti wantoonni Gaa'ela irratti dhiibbaa fidaniitin jedhan tokko infidelity yookiin ammoo abbaa warraa haadha manaatiif amanamaa ta'uu dhabuusaa haati manaa abbaa warraatiif amanamaa ta'uu dhabiitiisii pornography karaa intarneetiitiin abbaa warraa qaama dubartii haadha manaa hin taane misilii haadha manaa isaa hin taane hennaa bahee hennaa laaleetin jedhu kun Gaa'ela irratti dhiibbaa fideetin jedha dubartiin takka hennaa abbaa warraasi misilii yookiin nama fakkii hin taane intarneetii irra deemee hennaa laaleetin jedhu ani abbaa warraa kootiif ga'aa miti ammaan booda nan jaalatu kan jedhu yaanni akkasii sammuu isii keessatti dhalateetin jedha kun deemsisee garan fideetin jedha walamantee dhabiitii irratti isaan geesseetin jedha gaaf walamanuu dhamaniitin jedhanii mana san keessatti gammachuun nageenyi jiraachuu hin danda'u Gaa'ela irratti wantoonni biraa wantoonni rakkoo fidan maal inni qarshii yookiin ammoo faayinaans bara jaarraa 21ffaa kana keessatti abbaan manaatiif haati manaa qabeenya isaanii walitti ka qaban akkaawuntii tokko baankii tokko kaanii waliin mari'ataatiniin hojjaa irra yoo oolchine kun deemsisee walamantii isaanii dhabsiiseetin jedha kun ammoo Gaa'ela isaanii keessatti dhiibbaa cimaa fideetin jedha kan biraa akkuma qara dubbataatiin turre cheating yookiin ammoo afaan faranjiitiin ka cheating jedhamu kun haadha manaatiif abbaa warraa jidduu keessa ka jiru haati manaa abbaa warraa oduu qabdu gaafa ijasiitiin bakka biraa laalteetin jette gaafa nama biraa laaluu jalqabdeetin jette gaafa dhiira biraa laaluu jalqabdeetin jette abbaa warraa oduu haadha manaa qabu gaafa dubartii biraa waliin hinnaa seebaruu jalqabeetin jedhe kuni maatii keessatti Gaa'ela keessatti dhiibbaa fideetin jedha keessattuu warroonni waldaa keessa jiranis nu warra waldaa waan taaneef wanti akkanaa kunniin nurra hin ga'u nu warra waldaa keessa jiru waan taaneef warra amantoota waan taaneef rakkoo akka pornograafii misilii hin taane footoo hin taane intarneetii irratti ilaallu
lakkin warroota amantoota waan taaneef rakkoo seebartiitii hin qabnuyyuu jedhanii baay'een isaanii of sobani. Garuu statistics hin jiru, wantoonni baay'een argaa jirru, warri waldaa keessa jiranis warri waldaa ala jiranis rakkoon isaanii kunin akka tokko ta'eetiin jedha argaa jirra. Baay'een isaanii rakkoo akkanaa qaban. Kanaaf haati manaas akka intarneetii hennaa dhaqxee kompiitara abbaa warraa tuxxee hennaa laalteetiin jettu. Hennaa wanti abbaa warraa laalaa ture sun gaarii hin taane hennaa baay'ee sodaarraan kaka'e naasuurraan kaka'e waa'ee kana dubbachuu iyyuu hin barbaadduyyuu waa'ee kana haasa'uu hin barbaadduyyuu dhuffatteetuma akkasuma jiraachuu barbaadde. Garooma wantoonni kunniin cimaa yoo dhufaniitiin jedhan hammaataa dhufaniitiin jedhan gaa'elli isaanii adda jigiitii deemeetiin jedha. Uduu kana hin taane amantoonni akshinii fudhachuu isaan barbaachisu. Rakkoo kanaaf furmaata godhachuu wanti isaan barbaachisuuf qaamni isaanii qaama tokkodha. Akkuma qara dubbifanneetiin jenne Waaqayyo tokko isaan godheera. Sammuun isaanii akka isaan itti yaadan wanti waliin yaadan wanta tokko jechuudha. Rakkoo kanaaf furmaata argachuuf eessa dhaquu qabani? Innaa baay'ee dhoffatanii uduu dhoffatan akkasi jiraataniitiin gara divorce yookiin ammoo addaan bayiitii deemaniitiin jedhan. Uduu iddoo san hin geenne gargaarsa barbaadachuutu isinirra jira. Bakkee san uduu hin geenne gargaarsa suqachuutu isinirra jira. Kanaaf obboleewwan kiyya maatii keessan keessatti gaa'elee keessan keessatti rakkoo akkasii qabdu. Innaa baay'ee abbaa warraa kiyya akka warroota intarneetii irra jiran saniitti nan jaalatu maybe iddoo biraatiin na jaalatuu danda'an jedhanii baay'een isaanii footoo gaarii uf kaasaniitiin feesbuukii irra intarneetii irra kaa'aniitiin jedhan. Abbaa warraa gatii waan hin kennineef abbaa warraa hagam akka jaalatu waan hin ibsineefiif intarneetii irraan feesbuukii irraan gatii argachuuf deeman. Namoonni biraa attam bareedda hennaa jedhaniin gammachuu kennaaf. Ka abbaa warraa kiyya naan kennine, ka abbaa warraa kiyya naan hin jenne, ka abbaa warraa kiyya natti hin dubbanne iddoo biraatii hagam akka an bareedeetiin jedhu hagam akka an gaarii ta'eetiin jedhe iddoo biraatii komplimentii akkasii yookiin ammoo akkasitti na jajaniitiin jedhani. Kanaaf gammachuu iddoo sanii argataa jedhanii baay'een isaanii footoo isaanii hennaa feesbuukii irra kaa'aniitiin iddoo sanirraa gammachuu hennaa barbaadatan argineetiin jenna. Unhealthy type of relationship yookiin ammoo golga'iinsa fayyaa qajeelaa hin qabne tokko jechuudha. Kana keessatti Waaqayyollee ulfaachuu hin danda'u. Waaqayyollee itti gammaduu hin danda'u. Maal godhuu barbaachisa ree? Iddoo biraatii gammachuu soqachuuf deemuu irra abbaa warraa kiyya gammachuu naan kennine haati manaa kiyya gammachuu naan kennine jennee iddoo biraa dhaquu irra haadha manaa keenya wajjiin abbaa warraa keenya wajjiin gargaarsa barbaadachuu nu barbaachisa. Adda bayuun yookiin ammoo wal hiikuun furmaata hin ta'uyyu. Kitaaba Qorontosii isa duraa boqonnaa 7 lakkoofsa 10-11 irra deemnee yoo ilaalleetiin jenne akkana jedha. Qorontosii isa duraa boqonnaa 7 lakkoofsa 4-7 irratti akkana jedha. Haati manaa qaama ofiirraa aangoo hin qabduyyuu jedha. Aangoo ka qabu abbaa warraati malee. Akkasumas abbaa warraas qaama isaarraa aangoo hin qabuyyuu. Aangoo ka qabu haadha manaa isaatii jedha.
Waaqayyo kana nutti meetiin jedha. Qaamni keenya qaamni abbaa warraa kaadha manaati. Kaadha manaa ka abbaa warraati. Ka feesbuukiitii miti yookiin ammoo ka nama biraatii miti. Kana beekuun baay'ee barbaachisa. Gaafa waadaa walii galaniitiin jedhan haati manaatiif abbaa warraa ummata afootti waaqa afootti ennaa waadaa walii galaniitiin jedhan haga duuti addaan nu footuuf adda hin baanu jedhaniitiin waadaa walii galaniitiin jedhan. Kanaaf Waaqayyollee ka jedhaaru haga duuti addaan isin baasuuf wal hiikuun furmaatan ta'uyyuu. Of course iddoon wal hiikuun barbaachisullee hin jira. Kana yoo jedhu maali? Akka salphaatitti miti kan jedhu. Yoo lubbuun nama tokko biyya kana keessatti biyya jirru kana keessa addunyaa kana keessatti lubbuun nama tokko hennaa gara bayinsaa dhiyaatteetiin jette abbaa warraa gariin haadha manaa ajjeesuuf qawwee hennaatti fudhateetiin jedhe. Hennaa san haati manaa sun mana sanii bahuu qabdi. Lubbuu isiittu dura dhufa. Gaa'ela isii caalaa lubbuu isiittu baay'ee barbaachisa. Akkasumas haati manaallee abbaa warraa qawwee gaafatti qabdee si ajjeesa gaafa jetteen iddoo sanii baqachuu barbaachisa. Gaa'ela isaanii dura lubbuu isaaniittu barbaachisaadha. Kuni wanta salphaa miti. Haa ta'u malee ammoo rakkoo akka seebartiitii rakkoo akka pornoogiraafii yookiin ammoo footoo hin taane intarneetii irra laaliitii kunniin karaa kaawunsilariitiin karaa paasterii keessaniitiin karaa gargaarsaatiin jijjiirameetiin gaa'elli keessan fooyameetiin yookiin ammoo fooyumsa argateetiin nagaan jiraachuu hin dandeettan. Rakkoon akkasii yoo jiraate rakkoon qabeenyaa walitti qabdanii rakkoon pornoogiraafii rakkoon seebartiitii sunnii yoo jiraate sunniin martinuuyyuu karaa warra isin gargaaruu danda'eetiin karaa paastoroota keessaniitiin karaa kaawunsilarii warra gaa'elaatiin qajeelfamuu hin danda'amu. Kanaaf of keessa qabdanii haga waliikiitii dirasiin gayna waan akkanaa kanneen gara jara sanniinii dhiyeeffadha. Kanaaf guyyaadhaa gaafiin kee akkasiin gaafadheetiin jedhu. Gaa'elli keessani rakkoo keessa jiraa? Gaa'ela keessaniif ka rakkoo keessaa isin baasuu danda'u. Ka furmaata isiniif ta'uu danda'u. Kiristoosii gaafa duraa tokko isin godhe. Kiristoosiin gaafa duraa ummata afootti waadaa galtaniitiin jettan. Du'a malee wanti adda nu baasu tokkollee hin jiru jettanii waadaa galtan suni. Inni sun gaa'ela keessan isiniif qajeelchuuf, isiniif ijaaruuf, isiniif mijeessuuf qophaaya. Kanaaf rakkoo akkasii yoo qabaattan imeelii furtuu dhugaallee imeelii gootanii paastoroota waldaa keessaniittis dubbattanii rakkoon akkasii yoo jiraate karaa isin gargaarsa isin barbaachisuun iddoo gargaarsa argachuutti dandeettanitti isin geessuu hin dandeenye. Maraa caalaa immoo Kiristoos waan dhimana samii gargaarsa guddaa isiniif godheetiin jedha. Kanaaf abdiin kutatina. Waaqayyo si wajjin jira. Waaqayyo sin gargaara. Waaqayyo gaa'ela keessan isiniif ijaara. Yoo kan akka amantan taate isiniif kadhachuu barbaada. Waliin haa kadhannu. Abbaa keenya si galateeffanna si ulfeeffanna. Guyyaadhaa warroota gaa'ela isaanii keessatti rakkoon jiru. Warroota maatii isaanii keessatti dhiphinni jiru. Ati argaa jirta. Ati hin beekta. Eenyuun akka ta'an argaa jirteennaa kana keessatti wanti siif dhokate tokkollee hin jiru. Yeroo kana keessatti abbaa kiyya mana isaanii keessa seeni. Gaa'ela isaanii keessa seeni. Ati abbaa kiyya furmaata isaaniif ta'e. Iddoo isaan furmaatitti argachuu danda'an abbaa kiyya garasitti isaan masakki. Abdii isaaniitti horadhu. Nagaa isaaniif kenni. Kana hundumaa waan nu gootuuf
maqaa Yesuusitiin. Ameen. Waan hundaa siif jecha dhiisee aboo mucummaadhaan siif dibame hin dandeessaa na godhi gooftaa koo hojjetaa mudaan irraa dibame. Baay'ee komiin irraa qaba iddoo na eegu sanaa na dhabe cubbuun keessa koo nyaatee fixeetu bakkee korraan mul'achuu jalqabe mocha go'eeru tooman elmadhu lakkoofsi seera baroota meeqa na wal'aanii adaraa gooftaa koo miidhamni cubbuun mayyuu na kuuqa mocha go'eeru tooman elmadhu lakkoofsi seera baroota meeqa na wal'aanii adaraa gooftaa koo miidhamni cubbuun mayyuu na kuuqa. Lubbuun taa'ee hir'uu koo lakkaa'u naannaan onnee koobsan allaatu kan taasisiin adaraa gooftaa koo tajaajila bu'aa fooniif kaatu bishaan iddoo aarsaa jalaa burquu naaf haaressu maaloo laphee koo wal'aansoo laafa onaa dadhabee hojii dhaabuu fi gartuun eega koo. Erga waan hundaa siif jecha dhiisee aboo mucummaadhaan siif dibame hin dandeessaa na godhi gooftaa koo hojjetaa mudaan irraa dibame. Hin dandeessaa na godhi gooftaa koo hojjetaa mudaan irraa dibame. Baay'een si wajjin deeme garuu beektaa amma dandeettii koo gadi jedhee maqaa kee ol qaba hafuuraan leenjisim gateettii koo dargaggummaa koo irratti moo'ii akka Yoosef yoosan cubbuu mormaa Saamu'eel jedhiitii na moggaasi hinaaffaadhaan mana kee fanfalmaa dargaggummaa koo irratti moo'ii akka Yoosef yoosan cubbuu mormaa Saamu'eel jedhiitii na moggaasi hinaaffaadhaan mana kee fanfalmaa. Lubbuun taa'ee hir'uu koo lakkaa'u naannaan onnee koobsan allaatu kan taasisiin adaraa gooftaa koo tajaajila bu'aa fooniif kaatu bishaan iddoo aarsaa jalaa burquu naaf haaressu maaloo laphee koo wal'aansoo laafa onaa dadhabee hojii dhaabuu fi gartuun eega koo. Erga waan hundaa siif jecha dhiisee aboo mucummaadhaan siif dibame hin dandeessaa na godhi gooftaa koo hojjetaa mudaan irraa dibame. Hin dandeessaa na godhi gooftaa koo hojjetaa mudaan irraa dibame. Sitti waamamu koo gootummaa biyya lafaan na beeka hafuuratti daangaa hiyyuma koo dhoksaa isaa garuu nafsiyeetu beeka caalaqee ifa saminna tuqii amallee keenarraa na mul'atu na godhadhu adaraa gooftaa koo hinaaffaadhaan nama siif hojjetu caalaqee ifa saminna tuqii amallee keenarraa na mul'atu na godhadhu adaraa gooftaa koo hinaaffaadhaan nama siif hojjetu. Lubbuun taa'ee hir'uu koo lakkaa'u naannaan onnee koobsan allaatu kan taasisiin adaraa gooftaa koo tajaajila bu'aa fooniif kaatu bishaan iddoo aarsaa jalaa burquu naaf haaressu maaloo laphee koo
wallaan solaa fa'oonaa dadhabee hojii dhaabuu fi gartuun eegakoo erga waan hundaa siif jecha dhiisee aboo mucummaadhaan siif dibame hin dandeessaa na godhi gooftaa koo hojjetaa mudaan irraa dibame hin dandeessaa na godhi gooftaa koo hojjetaa mudaan irraa dibame.